Tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 4:19 heertuu giddugaleessa ergaa kutaa kanaa ta'edha. Inni duraan dursee waan nu jaalateef nuyis kottaa hin jaalannaa jedha. Inni duraan dursee waan nu jaalateef nuyis kottaa hin jaalannaa. Mata duree kana kutaa jalqabaa keessatti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti akka inni isaan geessu ilaallee turre jechuudha. Ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreesse boqonnaa 8:28 irratti. Akkasuma immoo Waaqayyo mootummaa isaa warra isa jaallataniif akka inni qopheesses ilaallee turre jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 2:5 irratti. Akkasuma badhaasa addaa Waaqayyo warra isa jaallatan gurri namaa kan hin dhageenye, ijji namaa kan hin argine, yaadni namaas bira kan hin geenye akka inni isaaniif qopheesseeru Qorontos isa boqonnaa 2:9 irratti ilaallee turre jechuudha. Akkasuma Waaqayyo jaalala guutuu akka inni nurraa barbaadu ilaallee turre. Gaaffii abboommii keessaa inni caalu isa kami jedhee gaafatame irratti deebiseen Yesuus keessa deebii boqonnaa 6:4 irra jiru irra deebi'uudhaan Maarqos boqonnaa 12:28 kaasee kan jiru yeroo ilaalle abboommiin hundumaa irra caalu ni jalqabaa Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaalachuutu siif ta'a isa jedhudha. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a kan jedhu. Abboommiin isaan kanarra caalu hin jiru jechuudha. Yesuus Waaqayyo jaalala guutuu ta'e akka inni nurraa barbaadu ilaallee turre jechuudha. Jaalala guutuu ta'e akka inni nurraa barbaadu ilaallee turre. Akkasuma Waaqayyoon jaalachuun jecharra kan darbuu fi gochaatiin mul'achuu kan qabu akka inni ta'es walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Kutaa jalqabaa sana akkasiin irra deebitanii ilaaltan nan barbaada. Yohaannis boqonnaa 5:3 Waaqayyoon jaalachuu jechuun abboommii isaa eeguu jechuudha macaafni qulqulluu keenya jala muree Waaqayyoon nan si jaaladha jennee qofa waan dhiisnu osoo hin taane Waaqayyoon jaalanna taanaan abboommii isaa eeguu kan qabnu akka ta'e even Yesuus Yohaannis boqonnaa 14:15 irratti isin yoo na jaallattan abboommota koo eegdu jechuudhaan jaalala isaa akkamittiin mul'isuu akka nuti dandeenyu jecha qofa irratti kan hundaa'uuf akka hin taanee fi gochaan mul'achuu kan qabu akka inni ta'e Kiristoos lafa kaa'ee akka inni ture walii wajjin kutaa jalqabaa keessatti ilaallee turre jechuudha. So kutaa isa lammaffaa kana keessatti immoo maaliif Waaqayyoon jaalannaa? Irra deebinee ammas akkamittiin immoo Waaqayyoon jaalannaa? Wanti nuti irraa of eeggachuu qabnu maali kan jedhullee walii wajjin ilaala. Akkamitti sababni akkamittiin jennuuf Waaqayyo jaalala guutuu akka isa jaallannu barbaada. Jaalala guutuu akka isaaf qabaannu barbaada ilaalleerra. Even heertuun dabalataan nuti ilaaluu qabnu immoo Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 10:37 irratti akkasuma immoo kutaa garagaraa kan biraallee ilaaluu dandeessu. Namni abbaa yookiis haadha ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti. Namni ilma yookiis intala ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti. Argitanii? So Kiristoos maal jechaa jira? Jaalala guutuu kanan jedheef kanaaf. Namni ana caalaa haadha isaaf abbaa isaa jaallatu anaaf kan malee miti. Namni ana caalaa daa'imman isaa, ilma isaa, intala isaa jaallatu yoo jiraate, haadha warraa isaa kan jaallatu yoo jiraate anaaf kan malee miti. Jaalala guutuu jaalalleen keenya inni jalqabaa Waaqa keenya ta'uu qaba jechuudha. Akkas miti taanaan jaalala jalqabaa kan nuti kenninuu fi Waaqa keenya ta'a jechuudha. Yoo haadha keenya waa hunduma caalchisneeti jaalanna ta'e isheen Waaqa keenya ta'uuf jette jechuudha. Yoo haadha warraa keenya Waaqayyoon caalchisnee waa hunda caalchisnee iddoo jalqabaa kenninaaf ta'e daa'ima keenyaaf iddoo jalqabaa kennina yoo ta'e horii keenyaaf iddoo jalqabaa kennina yoo ta'e Waaqa keenya ta'uuf jechuudha. Argitanii macaafni qulqulluu horii Waaqayyicha bara si'anaa jechuutiin waamu. Karaa kan biraa namni horii jaallachuurra yaada guutuu kaa itti deebina. Horii jaallachuurra yaada guutuu kaa waan ta'eef jechuudha. So Waaqayyo jaalala guutuu isa jalqabaa akka isaaf laannu barbaada. Garuu maaliif barbaada Waaqayyo jaalala jalqabaa akka isaaf laannuuf kan jedhu heertuun nuti jalqaba irratti dubbifanne ergaan Yohaannis
Inni dura boqonnaan 4 lakkoofsi 19 maal jedha? Inni duraan dursee waan nu jaalateef nus kottaa hin jaalanna jedha. Waaniif isa jaallannu gabaabaadha. Sababni isaa inni duraan dursee waan nu jaalateef. Nuti akka inni nu jaallatuuf abboommii isaa eegna miti. Inni duraan dursee nu jaallateera. Garuu duraan dursee jechuun yoom? Ishee kan akkatti yaaddan hin barbaada itti deebina. Duraan dursee jechuun yoom? Inni duraan dursee waan nu jaallateef nus kottaa hin jaallanna. Isa duukaa buunaa. Akkuma nu jaallate nutis reflekshinii wal fakkaatu isaaf deebisna. Boqonnaan 4 lakkoofsi 10 immoo nuyi Waaqayyoon hin jaalanne inni garuu nu jaallate ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf ergee jaalala jechuun isa kana jedha. Argitanii yeroon duraan dursee inni nu jaallate sun yoomi? Yeroo nuti isan jaalanne jechuudha. Nuyi isan jaalanne inni garuu nu jaallate ilma isaas furee haa ta'uuf dabarsee nuuf kenne. Jaalala jechuun isa kana. Yeroo namni nama hin jaalannetti nama jaallachuu. Yeroo namni gareetii ofii ta'etti nama jaallachuu. Duraan dursee yeroon inni nu jaallate yeroo kana jechuudha. Yeroo nuti isan jaalanne. Sanuu akkamitti nu jaallate? Tokkicha ilma isaa hamma kennutti nu jaallate. Ergaa Yohaannis boqonnaan inni duraa boqonnaan 3 lakkoofsi 1 abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Mee ilaalaa yaa obboloota. Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsi 16 Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufiitti biyya lafaa jaallate. Tokkicha ilma isaa hamma kennuufiitti biyya lafaa jaallate. Biyyi lafaa inni jaallate warra isa jaallatan miti. Yesus ammoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsi 16 ammoo Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuutiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Kiristoos immoo lubbuu isaa dabarsee nuuf laate. Kanadha kan Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti namni tokko lubbuu isaa kennuu caalaa namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuu irra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Duraan dursee jaalalli inni ittiin nu jaalate jaalala guddaa isa xumuraa isa darbee jaalalli kan biraan kan hin jirreen nu jaalate Waaqayyo. Isa darbee jaalalli kan biraan kan hin jirre. Namni ani isa xumuraan si jaaladha jedhu isa Kiristoos isa Waaqayyo abbaan na jaalate olitti kan na jaalachuu danda'u namni tokko hin jiru. Isa xumuraa na jaalate isa xumuraa. Jaalalli guddaan namni firoota isaatiif qabaachuu danda'u isa Kiristoos ittiin nu jaalate oli. Lubbuu namni namaa kennuu danda'a. Isa Kiristoos lubbuu nuuf kenne namni nuu kennuu danda'u hin jiru. Kiristoos du'a foonii amma namni du'u qofa miti kan inni nuuf. Yoo kun nuuf gali qofadha. Icciiriin kun yoo nuuf gali qofadha kan nuti Phaawulos wajjin Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti akkuma inni dubbate sana nutis isa wajjin egaa sechi Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti kan nuti jechuu dandeenya. Sababii akkas jedheef qaba Phaawulos itti fufee akkas jedha laala. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo sana jaallate ofii isaas dabarsee sanaaf kennetti amanuudhaan na jiraadha. Ilma Waaqayyoo sana jaallate isa hagamitti na jaallate isa xumura jaalalaatiin na jaallate xumura jaalalaa. Kiristoos du'a cubbuun dhala namaatti fidedha du'ee kan inni dhala namaa du'a jalaa baase. Duuni Kiristoos du'e sun du'a isa foonii namni har'a du'u kana miti. Du'a cubbuun fide du'a bara baraati obboloota. Du'a bara baraa naaf du'eeti. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Yaa obboloota Waaqayyo nu haa gargaaru. Kana booddee Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Yooman akkas jechuu danda'a laata Yesus? Roomee boqonnaa 8 keessatti Phaawulos lakkoofsa 35 eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa?
gidiraan yookiis muddamni aratamuun beelli yookiis qullaa ta'uun sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'aree hin danda'u jechuu kan nuti dandeenyu jaalalli Waaqayyoo yoo nuuf gale ta'e qofadha. Isatu duraan dursee nu jaalate. Jaalala isa xumuraatiin nu jaallate. Kanaafidha ani sin jaaladheera. Kunoo ani jaalala akkasiis yaabboloota. Yeroon itti Waaqayyo Addaamiif waan itti dhaqee ergaa misiraachoo wangeela bara baraa isaanitti lallabe sun Uumamni boqonnaa 3:15 yeroon itti Waaqayyo waa'ee dhalachuu Kiristoos Addaamiif waan itti waa'ee deebi'anii furamuu isaanii rakkoo keessa galan kana keessaati falli qophaa'ee akka jiru yeroon Waaqayyo isaanitti hime sun yeroo itti Addaamiif waan Waaqayyoon jaalatan miti. Waaqayyo waadaa sana kan inni kenne warra isa jaalataniif miti. Warra isa irratti ka'an garee seexanaa sagalee Waaqayyo dhaga'uu dhiisanii garee seexanaa warra ta'aniif kan Waaqayyo ergaa wangeela bara baraa kan inni lallabe. Ergaa wangeela bara baraa amma saba biyya lafaa anaaf isin warra cubbuutti banneef kan inni ta'uuf kanaaf. Waaqayyo waan erga isaan kufanii isaaniif qopheesse miti kan inni isaanitti lallabe. Kanadha duraan dursee kan jedhu akka nuti hubannu kanan barbaadeef jalqaba irratti. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo duraan dursee kan inni isaan jaalate Phexros keessatti ertuu hedduu barreeffame keessaa ergaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti lakkoofsa 19 lakkoofsa 18 deemee dubbisa. 19 dubbisa. Akka jireenya keessaniis abboota keessan irraa isinitti darbee isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu wanta akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamiin isin iyyuu beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gatii jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Eeyyee Kiristoos inni Addaamiif waan itti lallabame sun Kiristoos isa uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Waaqayyo duraan dursee kan inni nu jaallate yoomii utuu Waaqniif lafti kun hin uumamin dura. Efesoon boqonnaan 1:4 inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nuuf ateera. Haaleluuyaa. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame ta'u. Inni yoom kan nu jaallate abboloota biyyi lafaa utuu hin uumamin dura jaalalaan karaa Kiristoos nu jaallate jechuun dhufuun Kiristoos, dhalachuun Kiristoos, nama ta'uun, du'uun, dhiphachuun Kiristoos uumamuu biyya lafaa dura kan qophaa'e akka inni ta'e. Maali abboloota? Yoo kana hubanne qofadha kan nuti akkuma Phaawulos ani wanta gatii naaf qabu hundumaa Kiristoosiif jedhe akka waan gatii hin qabneetti lakkaa'eera kan nuti jedhu jechuudha. Jaalala jalqabaa abbaa keenya, haadha keenya, daa'imman keenya, haadha warraa keenya, abbaa warraa keenya olitti isa jalqabaa Waaqayyoof laachuu kan nuti dandeenyu yoo kun nuuf galeedha. Dhugumaa Waaqayyoon jaalachuu jechuun abboommii isaa eeguu jechuudha. Garuu akka inni nu jaallatuuf jennee abboommii isaa eegna osoo hin taane waan inni nu jaallateef jennee abboommii isaa eegnaa. Waaqayyo akka hubannuuf nu haa gargaaru. Yaa obboloota, egaa inni nu jaallate nu immoo maal gochuu qabna? Tokkoffaa Yohaannis wangeelli Yohaannis ergaa Yohaannis mul'anni Yohaannis dhuguma dubbachuuf jechuudha. Jaalala Waaqayyo wangeelli guutuun ni ibsa. Yohaannis akka inni ittiin ibsu garuu akka addaati ani baay'ee hedduun jaaladha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaala. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyo jedhamnee waamamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyo waan hin beekneef nu hin beeku. Dhaggeeffadhaa. Nuti jaalala Waaqayyootiinidha kan nuti
ilmaan waaqayyoo jedhamneef aboo mucummaa kan nuti arganne jaalala waaqayyoo jaalala guddaan nu jaallate irraan kan ka'e malee nuti ilmaan waaqayyoon turre. Nuti ilmaan waaqayyoon turre. Garuu itti fufee akkas jedha. Nuti aboo ilmummaa kan nuti arganne aboo mucummaa kan nuti arganne duraan dursee nu jaallateeti nu kenne. Hundumti keenya ilmaan waaqayyooti warri Kiristoos Yesuusitti amanne. Garuu aboo mucummaa kana yeroo nuti ofii keenyaan ofirraa mulqinu jira jechuudha. Akkuma mucicha isaa Yesuus fakkeenyaan dubbatee sabade sanaa yaa abbaa qabeenya koo hundumaa naa kenni yeroon ilmummaatti jiraadhu anaan nagahaa ammaan booddee of danda'uun barbaada sirraa adda bahuun barbaada naan taane manni kee jedhee isa ba'e sanaa yeroon nuti aboo mucummaa kana of harkaa mulqinullee ofii keenyaan fedhii keenyaan waaqayyo garuu kan inni nuuf kenne kan nuti ofirraa mulqinu jira jechuudha. Itti fufee akkasii michoota koo nuyi amma ijoollee waaqayyooti isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Maal jechuudha? Nuyi amma ijoollee waaqayyooti kana booddee maaltu akka ta'u garuu mul'ataa miti yeroo jedhu waaqayyollee aboo mucummaa nu kenneera. Nuti garuu ofii keenyaan yeroo nuti aboo mucummaa ofirraa fuunu jira jechuudha. Yaa obboloota waaqayyo nu gargaaru. Macaafni qulqulluun maal jedha? Tokkoffaa Yohannis boqonnaa 2:15 dubbisa. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhamina. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Waa'ee jaalala waaqaati kan nuti ilaalaa jirru dhiifama. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa keessa jirutti jaallachuutti namni hidhame jaalalli abbaa isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaa, jireenyaan kooruun biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin ba'u. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darba. Namni fedha waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan hin jiraata. Ameen. Waaqayyo nu gargaaru. Fedha waaqayyoo nama beeku qofa miti. Fedha waaqayyoo nama raawwatu jireenya bara baraa qaba. Namni biyya lafaa jaalachuun diina waaqayyoo nama godhaa jedha. Yookaan namni biyya lafaa jaalatu waaqayyoon jaalachuu miti. Namni biyya lafaa jaalachuun diina waaqayyoo nama godhaa jedha wangeelli iddoo kan biraatti. Yaa obboloota yeroo ammaa kana waa'ee seera waaqayyoo yeroo ol kaasnu waan jaalalaatu achi keessa jira. Waan jaalalaatu achi keessa jira. Wangeelli keenya tokkoffaa Yohannis boqonnaan 2 Yohannis lakkoofsi 6 boqonnaan qabu jaalala jechuun akka abboommii waaqayyootti jiraachuudha. Akkasitti akka jiraattaniif abboommiin jalqabni dhageessan isa kana. Jaalala jechuun akka abboommii waaqayyootti jiraachuudha. Nama jaalachuu haa ta'u, waaqayyoon jaalachuu haa ta'u, walumaa galatti jaalala jechuun akkuma abboommii waaqayyootti jiraachuudha. Kana jechuun abboommii waaqaa fi jaalala waaqaa gargar baastaniitu ilaaltu yoo ta'e gonkumaa hiikaa kan hin qabne ta'a jechuudha. Kanaaf wangeelli kan jedhu Yohannis inni dura boqonnaan 2 lakkoofsa 3 abboommii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya nu banna. Namni ani isa beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne sobduudha dhugaan isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baaseen argisiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya nu banna. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra deemerra adeemuun hin ta'aaf. Namni dubbii isaa eegu waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baasee hin argisiisa. Yaa obboloota yeroo waa'ee abboommii irra deddeebi'een kaasu gaaffii akkasinitti hin taane. Waaqayyoof abboomamuu jechi jedhu kun yeroo ammaa kana fuula namaa duraatii waan maqi fakkaata. Even dhaabbattoota amantii kiristaanaa dabalatee jechuudha. Mee gara abboommii waaqayyootti achi deebina. Kutaa 3 keessatti yoo waaqayyo jedhe akkamittiin jaalala waaqayyoof qabnu kana akka nuti hin ibsineef seexanni gaara Siinaa irratti waaqayyo jaalala isaatiin maree kan nutti kenne abboommii isaa har'aa waldaa waaqaa keessaa onnee namaa keessaa seexanni duguugee akka inni balleesse kutaa 3 keessatti walii wajjin ilaalla yoo waaqayyo jedhe. Jaalala dhugaa duraan dursee nu jaallate.
yaa obboloota walii keenyas akka inni nuti jaallannu barbaada Waaqayyo. Walii keenyas akka nuti jaallannu barbaada Waaqayyo. Jaalala dhugaatiin akka nuti wal jaallannu. Sababni isaa jaalala dhugaa Kiristoos irraa baranne waan ta'eef. Jedhamtiree Yohaannis 3:16 dubbifanne sun. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Lubbuu ofii kennuu caalaa akkamittiin ibsu jaalala. Lubbuu ofii kennuu caalaa akkamittiin ibsu jaalala. Waaqayyo jaalala kan isiniif hin galin fannoo laala. Waaqayyo jaalala kan isiniif hin galin Yesuus laala. Utuu du'aatti adeemuu namaaf dhiphata. Warra isa waraananiif abbaa kadhata. Yoo gaara itti jabaataan illee sannisaa. Fannoo irratti illee hin dhaabbanne jaalallisaa. Utuu du'aatti adeemuu namaaf dhiphata. Warra isa waraananiif abbaa kadhata. Yoo gaara itti jabaataan illee sannisaa. Fannoo irratti illee hin dhaabbanne jaalallisaa. Waan godhaanii hin beekanii abbaa koo itti lakkaa'ini. Waan godhaanii hin beekanii abbaa koo itti lakkaa'ini. Jedhee boo'utu dhagni isaa dhiiga roobsu. Jaalala gooftaa koo jecha akkamiin ibsu. Jedhee boo'a saba garaa jaboota sanaafi. Maaltu jira aarsaan kana caalu jaalalaafi. Lubbuu ofii kennuu caala. Waaqayyo nu gargaaru. Yaaddoo addunyaa kanaa nama daagachiisa. Abbaan jaalallisaa. Rakkoo dachee kanarraa nama raanfachiisa. Yesus jaalallisaa. Yaaddoo addunyaa kanaa nama daagachiisa. Abbaan jaalallisaa. Rakkoo dachee kanarraa nama raanfachiisa. Yesus jaalallisaa. Gammachuu namaaf kennaa. Abdiidhaan nama guutaa. Nama boqochiisa. Dachee kanarraa fuudhee biyya rakkoon hin jirre nama daawwachiisa. Samii nama geessa. Yeroo rakkinni hamaan jireenya koo miidhutti. Nattis yoo dhagahamu akka gatii hin qabneetti. Fayyina kootiif jedhee kennaa abbaan naaf kenne. Jajjabina naaf ta'a akkan abdii koon kunne. Yeroo rakkinni hamaan jireenya kee miidhutti. Sittis yoo dhagahamu akka gatii hin qabneetti. Maaloo mee hin daagatiin gatii sitti baafame. Ol jedhii fannoo laali Yesus siif rarraafame. Waaqayyo nu gargaaru obboloota.